asuman isa jadi isa lamaan kana ummata mad murti gudul deebisa ana kuma jechuun dalagaa ani sila dalagaa online tuna randeemtu rakkoon tiyya dalagaa online tana dalagaan online randeemtu yoo isin dandeessise dalagaa laaftu dalagaa jechuu tana hamilee tiyyan ayitu tana jajjabeessa sammuu jeffree na gootu yoo isin danda'e naaf goota yoo isin dadhabe akkuma cabeetti nokkola karaa nama dhabuu rakkoo dhabee tajaajilsa. Galatoomaa faadha. Uummata Jaalisa. Yeroo takkanaa dhaggeeffadhaame. Muna habiibati. Obsi muna ni gaafata. Muna ayyee ni gaafatta. Obsi laa yeroo dheertu qabnaa ni gaafatta obsina. Jaramaanii wal bira tolbaasaa. Anillee laalika. Akkan akkasiin dubbattu dhagaye. Anillee akkan akkasiin dubbattu barbaada. Nam takkana yalan dubbatinaa mee hagam fixa dubbin laalee. Akkana doktarri dubbadhu ayya. Maali namni beektanii qaasaman billaa. Ani wama kana waan san irraan beeku galee galuu baate uffata anama fakkeenyaaf dawaa hojjedha wasaappiidhaan hojjedha maal galchaa maal dhiisaasi waa'ee kiyya wanni waa'ee galii kiyyaa wanti irraa beektu hin jiru dasee isiin bira teettu dhagaye dasee isiin bira teettu yoo ta'e Doktor please yaada sirratti hin kannatini doktor dhageeffadha waa'ee kan yaada sirratti hin kannatini billaalee ibsaa doktor dhiifama nu godhe ibsa please dhiifama nu godhe obboleettiin isi jaalanna laal xiqqisha qofa dhiifama nu godhe anammas isii dhiibuun barbaadu fedhaadhaa waan ta'eef dhaggeeffadhu. Tiktor teenya laal isiin ammas himatatti hin jirtu. Muna ina dhaggeeffadhu muna tokkoffaa wanni isii dabbaroo jiraate har'a jala mureesni hima. Wanni isin ila wanni isii dabbaroo jiraate jala mureesni hima. Laal uummanni Oromoo hundi akka dhaga'utti wanni isii dabbaroo jiraate an Dubaay jiraadha malee akka uummata Dubaayiitti hin jiraadhu. Koonsartiin dhaqu sargiin dhaqu dhaggeeffadhu bakka hojiitti ittiin argama. Nama bira dhaqu yoo bahe isi matana wajjinuu yoo bahe bakka seeraa wayii yaani bakka wayii dhaqeen deeba malee laal anaa kana jechuudha dhageessanii wanni isii dabbaroo jiraate homaamti na bira hin jiru ana isinii galeemi homaamti na bira hin jiru akka namaa gabbanii uf dhiituun sun hin jiru kun isii dabbara nam beeka akkasii dabbara kun eega kabajaan ta'e amma isin wanni gootan mataa mucayyoon tun jeeqamuu qabdu isinii galeemiti dhiphachuun qabdu hangana osoo asirraa waan fudhattu abdii muuti baneetina haasawa doktara kana keessaa uummanni waan fudhatan qabdi doktar maal haasawu jirti warra barattan muuti damoo muuti miti kunii mataan isaa asirraa waan fudhatan haati as jirtii miti borullee dubbachuu dandeessi immoo rabbiin kawaa jalaan dhokan ni arguu danda'a mucayyootan qaama kiyya aansee akka ilmoota iyyaatti ujjala kaadhe wallaahi billaahi wajjiniin buli kun isiin taane nan beeka bakki an gabbee akka warra Dubaayii san uf hin dhiinne ni in ta'uuf hin beeka isinii galee rakkoo isii isin hin hubanne kanaadha amma jechuudha waan nyaattu hin dhabne mallaqa isiin kafalu hin jenneeni dheenga daayidii isii kenneefi mindaa isii harka kenneefi maal akka dasiin isiin bira teettoo taate an akka dabalaa taate bira fide malee bizineesii kiyya anaatu beeka isinii galaa miti kanaaf jechuudha mucayyoon sababaa biraa takkatti hin qabdu sababaa isiin qabdu kanaadha wanti isin naa hubachuu qabda ani isiillee dhiibuu isiillee jeequun barbaadu furmaata isiitti deema waan ani si baase naa kafala achiin booda jechuun akka feetan godhadha an namni hagantii osoo miidhina naa kafala bas waan ani si baase naa kafala hallaqa dhufi maaliif yeroo hunda jechuudha nama tokko wajjin mataan ayyee ibsaa kiyya dubbadhu rakkoon qabu amma bakka dubbii afaan nu godhee jirti doktar jannata seena dimiilaan kophee jannata seena inshallah yoo sii miidhaan wan miidhama isinii galee yoo sii miidhee jiraadhe mucayyoota jechuu yoo hanga xurii qeensa isii dhiibee jiraadhe jechuudha anaaf rabbii walit dhiisa akka Oromootitti jechuu waan biraa anis dalagee argadhe laal akkan isii qarqaaree isi dide waan kiyya naa kafalaate achiin booda akka feetan gara isinii mijatu akka isinii ta'e galatoon ulfaadhu ayyee obsi reefuun tana maal jetteet akka Oromootiin gargaaree ila ibsaa dhaggeeffadhu akka Oromoo laal gaamanu dhaggeeffadhu dubbiin ofaanitti qabeen Dr. Maryam sirraa fudhanne yaada kee sii dhaggeeffanne qaliila sii dhaggeeffanne Oromolleen sii dhageesse reefu an akka Oromootiin gargaaree fide akka nama tokkotti namni tokko biraa fide takka isii gad darbee takka waanuu kafali jaaniini waraqaa sii rabballeessuu fi miti akka nama Oromootiin michiyoota na haa dalagattu jee gargaaree isii fide malee waan isii fideef san irraa barbaadeetii miti. Ammoo Oromoo fidde wanni ati irraa barbaaddu maal? Dhaggeeffadhu mucayyoota na gaafa fidu
isii qarqaare osoo atillee keessa gatteen dhalliilaan isii qarqaare ana hojii kiyya kana ofii kiyyaa dalagachuu dadhabee miti dhaggeeffadhu isii qarqaare akkami isii qarqaare yoo jette osoo namni meeqa qaamaa mataa ofii qabu osoo namni meeqa dalagaa barbaadu as keessa jiru isii qarqaaruudha malee anarra yookaan sarraatanya na barbaachisee miti maaliifin qarqaare mucayyoo tan dhuftee nama miidiyaan beeku ila keessa nama dhuftee na qarqaartee mindaa isii kafalee birrii viizaa sadirraan kafaladhu teessee na bira dalagattee laal anallee na qarqaartee ofiillee akka qarqaaramtuuf hin fide sii galeemi irdaataan kenneef dhaggeeffadhu. Kana caala Hayyee galatoon. Ibsaa tolte dubbiin jalmadeem. Okay. Hayyee. Wanni ati fiddeef atis irraa fayyadamuuf faayidaa isii irraa buufachuuf fidde malee ati isii fayyaduudhaaf hin finne. Maaliif isii fayyadne gaafa mindaa kenneef qoyi gaafa mindaa isii kenneefi bakka raahaa qabdu bakka rafti qabdu eeggateetti Ibsaa asirratti sirraa fuudhagaa. Dooktar Fidamee fidee yookaan mucayyoo tana fidee yookaan na bira dalaydi mindaa kafaluuf san irraa kafalachaa hin jiru bari ibsaa maaluma taate. Waadhati kennaa galee jira dooktar asirra naa dhabbatu tokko pilis muutii naa qabadhu. Anaa sirraa dhabbatu. Dabbaan miiccoo tana fatiitu fitii nanaaf fidee jaanaa. Ooyoo guutaa munaa mee qoy dubbii tana sirra mee qoy munaati. Ibsaa dubbiin akkam taate. Laal murtii kiyya kutaa kanaa dhiisi. Dhalaan Oromoodhaa miliyeenaa Duubaay keessa jira. Dhalaan Oromoodhaa miliyeenaatu Itoophiyaa keessa jira. Arafaat wanni filattee fiddeef rabbii fi isi yaade isa jiru feekii katee uummanni Oromoo guutuun baree jira. Arafaat nama miidiyaati bakka isa yoo dhufte hanga isin isii fayyaddu caalaa na fayyaddu jettee gatii yaaddee Dabbaan liifama hojii. Gabbuuta yoo muti irraa qabate misingira keessin jiru okkee dhageeffadhu. Dooktar Margeemaa wanni intaloo fuutee Duubaay keessa geessiteef shaqaalaa Duubaay keessaa dhabdee shaqaalaa Itoophiyaa keessaa dhabdee osoo hin taane akka rabbitti Arafaatii yaaddee osoo hin taane faayidaa Arafaatii buuftu caalaa faayidaa Arafaatii sii buuftu guddaa waan ta'eef gara miidiyaatiin naggada siittiin beeksifachuudhaaf filattee fidde tokko qabaddaa. Maaliifin kana jaa? Rabbi jechaan godhee fi humaarran barbaadu abbaan feetan fuudhaa jetteetti daqiiqaa 5 osoo hin dhaabbatin waan keenyaa qabadhaa baafadhaa jettee amma. Deebitee maal jette? Isillee na fayyadee anillee rakkaan si fayyadu fin fidee malee rabbiin finne itti amma waamsiti. Faayidaan Arafaatii si dhawwatu maali gaa nama miidiyaa ta'uudhaan biizinasii si akkasiin beeksiftuuf qofa. Okee walii galee jirra mara koon qabu. Dooktar ol deebiiti qabeenya kan kee irraa qabdu himadhu amma ibsaatte mufu. Okee. Jira sagaleen kiyya dooktar kottu eeyyuu akkas. Ni jira murtii jarraa kan yeroo takka murtii dubbatu. Murtii jarraa kan. Jira sagaleen Dooktar akkuma baateen sagaleen kan inni jiran jiini obsi carraa fudhadhu obsi nurra fe'attee bu'aa ooltu taalaa ooltu hin dhaqqabnu ayyatti fufite murtii. Waa tokko qofan isinii himuu barbaadu. Galgala irraa isiniin dhaggeeffachuu yaa gammaan. Waa'ee miicoo tanaa abbaan barbaades haa fidu. Eenyuunis faayidaa ofiitiif jedhee haa fidu yookaan isii fayyaduufis haa fidu. Isiin akka dhuftetti dhufte baasiin Dooktar Mariam itti bahus akka dubbanna taanaan dhufte. Eega dhuftee booda immoo amma dubbiin ishii baddee jirti. Sigaleemi namni walitti ni dhufa addallee ni oola. Jaarsa jaartinuu wal fuudhee wal dhiisuun numa jira. So amma fallee isin godhuu qabdan Dooktar Reefu isinitti himattee jirti. Bikka sanitti dhiifnaa fi tana faayidaa kanaaf fiddee fi kanaaf ifirraa dhiibdee osoo hin taane ammatti furmaanni akka mataa kiyyatti ayyaadu micoodhaaf furmaata godhu yoo danda'ame ishiifis baasii ishiidhaa deebisuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Tana booda garuu bakka sanitti micoo tana yoo agartee hagan takka miidiyaa irratti dubbiin ishii beekaa achi dhiiftan ta'e rakkoo hamaadha ishiin dubbattee ibsatuu ooluu dandeessi. Kana duralleen hammaa ta'uu baatuun baana. Egaa as geesse rakkoo keessatti dhiistanii irraa haasa'u osoo hin taane amma furmaatatti haa deemnu isin jechuu barbaada. Hayyee galata. Dooktar Mariam amma jarraan keetii meeqatti baafte micoo kana Dubaay keessa? Dhaggeeffadhu jarana faallaalleen deemina. Namni taa'ee bakka taa'etti namuu jechuun hundi keessan bakka jirtan taa'abdanii mallaqa argattan. Saa olala.
Har'a mucayyoo tana Tataabuutti dhiisiiti. Tataabuutti deebina. Ibsaa dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu faallatti nama fahamina mucayyoo tana sokeesse amma dubbii dhumattee maallaqa kee qofa himadhu Mariyaan dubbii Muniiraas. No. maallaqa itti baafte qofa himadhumma Muniira bayo gutak. amma gasti qarra sii qabalanii Yaada si dubbattee fittu please doctor waan barbaadde haasa yaada kee. Ibsadhuuti maallaqa itti sunutti maddu si qaballa rakkoo takkan qabaadha. mallaqa yoo waraqaa sii barbaadan mallaqa guutuu waan uummanni dhufuun hin beeytanii guutuu naa kafaltan. Afaan maqeetiin himattan gatti baafte. Hin beeku. Bar guutuu si kafallatte waraqaan nuti asbaafee tokko nu garsiifta afaan dubbadhu amma. Qoyika dhaggeeffadhu waraqaa sii barbaadanii miti. Dr. Mariam Angafa. Amma afaan nu dubbadhu booda nu kan nita amma uummata Oromoo irra dubbadhu. Booda waraqaa si fidda. Dhaggeeffadhu kaa wanti haga ammaatti itti baase jechuun 400. 400 yoo lafa naa keessa halaas alamaa irratti. Amma asirratti 400 obsi 400 lafa sii keenyaa gatii isii tana ittiin atis beekamtee fooloo hangana ittiin harkatti gatii isii atis lafa keessa gatii isaanis gatii isii ittiin beekamne askaan lafa keessan isiinis cinaa lafa isinii keessa. Sayyoo barbaadde jechuun dhaggeeffadhu. Sayyoo yoo seera beekne deemi nama seera beeku gaafadhu kana caalaa jechuudha. Dhageessa mucayyoo tana faayidaa fidattame xaqareessin jettan jechuudha. Faayidaa fi kanadii silaal 400 jettee bari nu himte gatii isii ati hanga ammatti ittiin beekamtee fi fatishaan ittiin beekame isiinis gatii arabbaatu hojii isii deembaatu lafa keessanidha karaa gabaabaa. Keessanii kana dhaqu malee durumaa na beekanan dhaggeeffadhu wanni isin na beeksiftellee hin jiru dhaggeeffadhu. Nama yoo taate ani yoo taate illee dheengadde na bira dhufu. Nama yoo taate miti kalee gaafa ati TikTok kanaan dhuftu 19 akka TikTok kun qabu screenshot qabaa arra meeqa akkati jirtu follow screenshot goonee qabna Oromoon ni arka. Kanaafuu sinnaa Fatishaan gaafa isiin itti dhuftu meeqa akka jiru ni beeyna dhaggeeffadhu obboleetti nu dhaggeeffadhu numni akkana itti ba'attanii akka ba'an fe'attanii asii gad dhiiftanii jiru dhaggeeffadhu. Kalee gaafa isiin dhuftu ati eenyu akkasii beeku hin beeku.